Galatooma yeroo hundagaa ogummaa keenyaan alaa wantoonni nu dirqisiisan baay'achaa dhufaa jiru. Isa sittu magaa barachaatuma deemna. Galatooma anis akka hawwii tazarraatti VOA Afaan Oromoo wixataa Gijimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 25 31 fi VOA 24 Naayil Saat irraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabnee nu dhiyaadha. Arguyyaan kibxataa hagayitee 4 barkum 2020 keessa jira. Ansoraa halakeeti. Akka shofeerotaa fi daldaltooti jedhanitti karaa cufiitii fi gabaa lagachuun dhiyoo tana Oromiyaatti labsanii karaa yaa'uu nam dhowwuu jirti. Mootummaan ammoo namni akkum durii nagaan hojii jiraa jedha. Oromiyaatti maatii nama hedduutti namni isaanii haidhame mana murtii wabiin gad lakkisuuf ajajullee poolisiin dhowwuu jirti dheetiin himachuu jira. Koreen teknikaa hojii hidha Abbaayyaa Itoophiyaa Masriif Suudaan ammallee mariitti deebi'an. Awurooppaatti vaayirasiin koronaa kaan ammallee marroo lammeessootiif deebi'uu jiru fakkaata. Biyyi hedduutti hojii cufachuuf kurfoo jira. Waan har'a isanitti himisa isaa tokko tujubeetti oduunutti. Attamoltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Sababaa weerara vaayirasii koronaaf manneen barnootaa cufamuuf dirqamuun dhaloota borii balaarra buusuu malaa jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees dubbataniiru. Guutarees kana kan dubbatan kibxata har'aa gama viidiyoon duula haaraa dhaloota borii haa oolchinu jedhu kan erga weerarri kun darbee booda barnoota cimsuu irratti fuulleffate labsanitti ture. Hoogganaan jaarmiyichaa addunyaa kun akka jedhanitti hanga walakkeessa baatee adoolessaatti ijoollee biliyoona 1 ol yoo xiqqaate biyyoota 160 ta'antu barnoota sirnaan argatan. Ijoolleen yoo xiqqaate miliyoona 40 ta'an immoo barnoota ijoollummaatti kennamu dhabaniiru. Guutarees akka jedhanitti ijoolleen qaamaa hir'uu ta'aniif miseensonni hawaasa sabxiqqaanee akkasumas baqattoonni balaan irraanfatamuu kanneen isaan mudate keessaati jedhaniiru. Weerara vaayirasii koronaa durayyuu ijoolleen addunyaa kanaa miliyoona 200 fi miliyoonni 50 mana barnootaa waan hin dhaqiniif rakkoon barnootaa duruu dhaqqabee jira jedhan. Amma immoo jedhan muummichi barreessaan kun dandeettiin humna namaa badaa waan jiruuf humna hedduu fooyya'ina argame gad deebisee qixxummaan dhabamuu hammeessaa jedhan. Guutarees akka jedhanitti weerarri kun akkuma to'annaa jala ooleen ijoolleen mana barnootaatti deebi'uun dursi ka kennamuufii qabu. Biyyoota galiin isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'an kanneen sababaa weerara kanaan miidhaman keessatti barnoota irratti investii godhamuu qaba jedhaniiru. Daayireektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanoom kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin talaalliin vaayirasii koronaa yaaliif sadarkaa dhumaarra ennaa jiru kanatti biyyoonni martinuu faca'ina vaayirasii kanaa ittisuu gargaaruuf tarsiimoo jiru mara fayyadamuu qabu jedhan. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp tuuta oduuf kaleessa ibsa kennaniin imaammata dinagdee cufataa taasisuun weerara vaayirasii koronaa dhabamsiisuuf mala qabatamaa fuula duratti tarkaanfachiisu miti jedhan. Pireezidaantichi itti dabaluudhaan Waayit Haawusitti qindeessituu gurmuu duula koronaa kataan Dr. Deborah Birx Yuunaayitid Isteets weerara sadarkaa haaraatti seente jechuun kasii innanniif ibsan jechaan dha'aniiru. Tiraamp akka jedhanitti yaadi Birx kun kan duruu bulchiinsa kana akkaataan rakkoo furuuf itti deemu qeeqan afaan yaa'ii mana marii Naansii Peloosii garaa ciibsuufi jedhan. Tiraamp tiwiitarii irratti barreessuudhaan Birx ni gowwoomfamte jedhaniiru. Hayyoonni mootii dhukkuboota daariqaa Dr. Antoonii Faawuchii jecha Dr. Birx deeggaranii jiran. Faawuchiin akka jedhanitti Birx kan isaan jedhan faca'ina vaayirasii kan hawaasa keessaati jechuun immoo vaayirasichi hawaasa keessa facaanaan bakka tokkotti qooda dhaabatu hatattamaan faca'aa jechuudha jedhan. Faca'inni vaayirasii kana hawaasa keessa innaa jiraatu to'achuun hedduu rakkisaadha jedhan Dr. Faawuchiin. Kutaaleen Yuunaayitid Isteets 5 kaadhimamtoota paartii isaanii bakka bu'an filachuudhaaf sagalee kennaa jiran. Kanneen keessaa ijoon kutaa Kaansaasirraa barcuma sanatii qabachuuf dorgommiin geggeeffamu tokko. Kan gadama hojjaan Rippaabilikaantichi Senatar Paat Roobertsiin bakka bu'uuf walumaa gala kaadhimamtoota 11tu dorgomaa jira. Rooberts ofii isaanii miseensa mana maree Roojar Maarshaal kan hoogganoonni Rippaabilikaanotaa hedduun isaan deeggaran akka isaan bakka bu'aniif raggaasisan. Ministiriin dhimma alaa kan kutaa Kaansaas duraanii Kiriis Koobaashiif abbaan qabeenyaa kaampanii ujummoo bishaanii Boob Haamiltan dorgomtoota ijoo keessaati. Koobaachiin bara 2018 bulchaa Kaansaas ta'uuf dorgomanii itti milkaa'in hafan. Filannoo barcuma sanatii kan kutaa Kaansaasiif kaadhimamaan Rippaabilikaanii ta'e dorgome kan inni ittiin milkaa'in hafe bara 1932 keessa. Namni haaraan dorgommii kana injifata filannoo sadaasa keessaaf dhiyaata.
Garuu garee Dimookiraatotaarraa kaadhimamtuu kan ta'an Baarbaraa Booliyeer Rippaabilikaanota caalaa maallaqa kan walitti qaban yoo ta'u, paartiin isaanii barcuma sanatii irra jireessa deebisee argachuuf dhiibbaa gochaa jira. Filannoo sadaasa keessaaf Rippaabilikaanonni barcuma paarlaamaa 53, Dimookiraatonni immoo 47 kan qaban yoo ta'u, Dimookiraatonni mana maree bakka bu'ootaa dhuunfatanii jiran. Filannoo pirezidaantummaa sadaasa 3 geggeessamutti kan injifate baatee amajjii keessa pirezidaantii ta'uun aangoo qabata. Kutaalee biyyoota Awurooppaa hanga tokko keessatti sababaa sodaa faca'ina vaayirasii marsaa lammataan kan ka'e tarkaanfiin uggura sochii irra deebi'uun hojiirra oolaa jira. Biyyoonni Awurooppaa baatii bitootessaaf eebila keessa kanneen vaayirasii kanaan akkaan dhaaman keessaa waan ta'aniif faca'ina dhibee kanaa to'achuuf jecha tarkaanfii cimaa fudhatanii jiran. Hayyoonni saayinsii hangi tokko akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kun dafanii kaafaman jechuudhaan yeroo hamtuun dhufuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Henry Ridgwell London irraa ergame soraa dhiyeessa. Miliyoona hedduu irratti argan humna hedduu galaafate. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jala guure manarrare. Awurooppaa keessaa Ispeenitti nam humna 300 dhiyaate irratti argan. Nam humna 30 ta'uu galaafate. Ispeen Katoliina lafa afaan galaanaa qubattu. Laf durii daawwitti aane amma laf keessa baqatan. Dhukkub kanatti akka nan bassa. It pains me that we could go right back where we started. Akkum durii kaanitti numdachaana jechuu jira. Durii dhukkub kan akkum dansaa ofirra dhoorre amma immoo akkas hin se'u jechuu jira. Katoliina laf durii daawwitti aan jenne taane amma immoo dhiyootan diqqaattullee babbanuu jiran. Nami laakkumaan wal jalatti yaa'utti jira. Turistiilleen itti dhufuu jirti. Biitii hedduun ammoo nama Katoliina Ispeen dhaqeetiin gale kophaatti baataniitiin uf laaltan malee nutti hin seenina jedhaniiti ofirra dhowwuu jiran. Beeljeem Laaksemburg faatilleen laf dhukkubii kun itti deebi'eetiin nama wareersuu jiru. Teessoon mootummaa Beeljeem Antwerpilleen laf dhukkubii kun keessa namatti ol yaa'eetiin biyyi balleessuu jira. I'm a little bit older man and I am afraid, yes. Andiqqoo keessa nafin ajaarsallee dhukkuba handiqqoon sodaadhaa iyyuu jedhame kunin. Awurooppaa keessa namni karaatti yaa'uun sodaata. Teessoo mootummaa Beeljeem Antwerp adoogeeyyooti fayyaa lakkisaa jechuu jiranuu yaala bahaniitiin caamsaa dabaree bananiitiin hojiin nam gallakkisaniitiin balar biyyi buusan. Walanqaddaa afaaniif funnaan gonofaddaa harka waliin fuudhinaa harka saamunaaf alkooliin dhiqaddaa ogeeyyooti fayyaa ammallee akkum durii kaan nam gorsuu jiran. Biriitan gam kaabaatti ammallee wam durii jedhan kaan jechuu jiran walanqaddaa. Biriitanitti guyyaatti nam 4,900 irratti arguu jiran vaayirasii kan. Awurooppaa keessa lafee akka Giriisii fi Xaaliyaanaa fa'aatiin ammoo goomitta qaban. Nami hojii dadachaa'u jira. Warri laf daawwatullee lafee yaa'u jira. Jarmanitti ammoo dhukkubii kun guddoomu mul'achuu jira. Tanaa jedhellee hin dhabne warri lafa nami 20 ta'u. Qaayoo oluu dadhabne gannuu lakkisaa jedhetti hiriira ba'e. Mootummaan ammoo ittiin lakkifne. Wamtaateeyyuu vaayirasiin koronaa addunyaa keessaa nam miliyoon 20 dhiyaate irratti argan kunini addunyaaf bala guddoo. Ogeeyyitu fayyaa akkum durii kaan jechuu jiran walanqaddaa afaaniif funnaan gonofaddaa harki saamunaaf alkooliin dhiqaddaa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Keeniyaa si'achi galmee yakka biyyattii keessatti galmeessu kamuu karaa dijitaalii ta'een akka taasisu beeksiseera. Ministeerri dhimma keessoo biyyattii kaleessa akka ibsetti malli kun kan barbaachiseef malaammaltummaa to'achuuf jecha. Gabaasaa galmoo daawwit Naayiroobii irraa erge kunoo. Dr. Fred Matiang'i ministeerri kaabinee dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa kaleessa akka jedhanitti si'achi waajjiraaleen poolisii Keeniyaa keessaa galmee yakkaa akka fudhatan koompiyuutara irratti bifa diijitaalii ta'anii jiran. Dabalanii haala hojimaata kanaa yeroo ibsan hojiin kun warra tajaajila argachuuf gara waajjira poolisii dhufuuf jiru salphisuu fi malaammaltummaa babal'ate jedhamellee to'achuuf gahee akka qabu eeran. I start first of all by telling UIG that within the next 18 months all police officers must be trained and be prepared to come on this platform. Akkas jedhu Matiang'iin kabajamoo Inspector General asuma wal qabatee wanti ani beeksisuu barbaadu poolisoonni ammoo hojirra jiran marti ji'oottan 18 dhufan kana keessatti hojimaata kanaa wal baranii tajaajila kennuuf qophaa'uu qabu. Warri haala kanaan uummata tajaajiluu hin fedhe yoo jiraates sababa isaanuuf himanii ni gaggeessina. Kanaaf warra lammiilee keenya tajaajiluuf fedha qaban duuka itti fufnaa jedhu. So that we deal with police officers who are willing to serve Kenyans in a modern environment. Matiang'iin dabalanii hojimaatni haaraan kun poolisoota haqaan saba tajaajilan adda baafachuuf gaariidha erga jiraniin booda konkolaachistoota seera tiraafikaa cabsanii adabamanis adabbiin isaanii karaa kaffaltii bilbila harkaa impeesaan akka ta'u pirezidaantiin biyyattii ajajaniiru jechuun eeran. Hojimaata kana kan diriirsu ministeera infoormeeshinii fi teeknooloojii Keeniyaati. Ministeerri waajjirichaa James Mucheeru mootummaan Keeniyaa dhiyeenya tajaajila lammiileef kennu karaa dijitaalii taasisuun isaa jiruu lammiilee biyyattii fooyyesseera kanas gara fuulduraatti itti fufaa jedhe. Ji'a adoolessaa darbe kanas manneen murtii Keeniyaa galmeewwan himannaa manneen murtii naannoo magaalaa Naayiroobiif karaa intarneetitiin akka gaggeeffamu taasisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Dhimma hidha Abbayyaa irratti mari'atu gareen teeknikaa Itoophiyaa, Masriif Sudaan har'a mariitti fufee jira. Mariin gama viidiyoon geggeessamu kun kan qophaa'ee fi taajjabamu gamtaa Afrikaatiini. Hayyoonni kun erga Itoophiyaan hidha sana marsaa duraa bishaaniin guutuu jalqabuu ishee labsitee booda yeroo jalqabaaf walitti dhufuu isaaniiti jedha Mallas Kaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Itoophiyaan maatiiwwan miliyoona 17 qorannoo COVID-19f qorannaa laaboraatoorii 200,000 geggeessuuf duula baatii tokko kan turu labsitee jirti. Ministiriin eegumsa fayyaa karoora bal'aa akkaataa itti hawaasaalee hojjettoota eegumsa fayyaaf kanneen fedha ofiin bobba'an labsii yeroo hatattamaa kanarratti akka hirmaatan gochuuf karoora lafa kaayatee jira. Naannoo Amaaraa keessatti manaa innaa ba'an haguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii kaayyachuun dirqama ta'uun ibsamee jira. Dura teessuun gurmuu to'annaaf ittisa vaayirasii koronaa Dr. Mul'ina Shaabbabe faca'inni vaayirasichaa yaaddessaa ta'aa waan adeemeef murtiin dirqisiisu kun murtaa'e jedhan. Magaalaa Baahir Daar keessatti murtiin kun erga murtaa'e booda jiraattonni magaalattii isa kanaan duraarra fayyadamaa kan jiran yoo ta'u murtiin kun cimee itti fufuu akka qabu jiraattonni magaalattii ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaw gabaasteetti. Moqodishoo mana nyaataa bakka yeroo hedduu humnoonni nagaa eegdotaaf hojjettoonni mootummaatti keessummeessaman keessatti haleellaa boombii of wareegaa raawwatameen of wareegaa sana dabalatee yoo xiqqaate namoonni 4 du'uun gabaasamee jira. Haleellaa kaleessa mana nyaataa Lul Yamaanii jedhamu kan magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Moqodishoo keessatti raawwatameen namoonni hedduun madaa'aniiru. Poolisiin akka jedhetti shakkamaan boombii sana ofitti dhoose erga waardiyyaa mana nyaataa sanaan dhaabsifamee booda. Haleellaa sanaaf battalatti gaafatama kan fudhate hin jiru garuu sababaa seenaa humnootii nagaa eegumsaa irratti fuulleffachuu qabaniif jecha gareen Alshabaab kan shakkamu ta'uun ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Karaa cufiitii kalee jalqabanii Oromiyaa keessatti labsaniini. Makiinaan karaa yaa'uuf rakkachuu jira jedhan shofeerotaa fi daldaltooti waan argini jedhan biyyootti himan. Makiinaan karaa yaa'u hedduulleen yammi miidhamee jedhu. Akka dhiyootan itti jedhanitti akka hooggantooti siyaasa Oromoo hidhamanii fi namni akka siyaasaatiin hidhame hiikamutti mormitan hin dhaabnuu jechuun dubbatan. Karaa cufiitiin tunilleen akka warri ta'an labsi jedhetti haga mootummaan waan gaafatan deebii kennuufitti muddaniitiin karaa cufuut dabran. Mootummaan ammoo makiinaan karaa yaa'uu dadhabuu jira jechuun dhara wanni cuftiin nagumaan akkuma duriitti jirti jedha. Muktaar Jamaaleen namtu dubbise. Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti rakkoon danqaa geejjibaa mudataatiin jiraachuu dubbatu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise. Akka namoonni kunniin jedhanitti danqaan kun kan inni mudataatiin jiru labsii uggura geejjibaa qeerroo Oromiyaatiin labsame jedhameetiin himamaa jiruun wal qabateetiin akka ta'ellee dubbatu. Haala amma jiru kanaan wantoonni mul'ataatiin jiran magaalota keessa sochiin akkuma gaarii kan mul'atu ta'ullee garuu magaalota irraa magaalota gama aanota godinootaatii fi qaxxaamura biyyaatitti geejjiboonni akkaan danqamaatiin jiru jechuudhaan dubbatu. Uggurri kun daandii guddicha gama Jibuutii imalchiisu irratti Adaamaa fi Harar gidduutti danqaaleen jiraachuudha kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne himan. Namni hojii daldalaa irratti hirmaachuu isaanii dubbatanii fi Adaamaarra gama Harar irraallee gama Adaamaatti meeshaalee geejjibsiisuudhaan daldaluu isaanii ibsan sababa uggura kanaa meeshaa geejjibsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuu isaanii dubbatu. Meeshaa fe'aa achiillee fida. Amma haala yeroo wajjin wal qabatee xiqqoo haalli geejjibaa sochiin dhaabatee makiinaan karatti kaafee jira ammallee karatti osoo hin fe'in dhaabatee jira kafee dhaabatee jira. Kanaaf haalli waliigalaa xiqqoo sochiin haala fokkataa irra waan jiruuf yeroodhaaf sochii xiqqoo dhaabe jechuudha. Maal dhageettanii jennaaniin shaqaxa silaafeetan fe'uu sodaattanis? Yeroodhaaf amma makiinonni karaa bahanii turan kan dura bahanii turanii daawwitiin isaanii dhahamaa ture caccabaa ture kanaaf namni dhahee waan hin beekamneef daandiin banaa akkasitti qulqulluu waan hin ta'iniif wanti kun qabeenya waan ta'eef irraa qusanne yeroodhaaf. Namni gama biraa konkolaachisaa geejjiba fe'aa ta'ee Arsii Nageelleerraa gama Hararitti dinnicha fe'eetiniin imale karaa irratti rakkootu na mudate jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif waan arge himeetiniin jira. Kadama mana makiina makiina እንቅስቃሴ ምንም የለም። አሰበ እስከ በዲሳ ምንም የለም መኪና እንቅስቃሴ እስካሁን Adaamaarraa kaaseetiniin gama Hararitti sochiin konkolaataa homuu hin jiru jechuun hin danda'amu. Hanga ciroo baddeessaa gahutti kunu hanguma ammaatittiyuu konkolaataa sosocho'aatiin hin jiru.
argaa hin jiru. Konkolaataaleen daandiirra dhaabbatan garuu heddumminaan jiru. Hanga nuti achi geennutti haala suukaneessaa fi sodaachisaa keessa dabarre. Ijoolleen dargaggoonni baay'ee nama doorsisan dhagaadhaan nama darbatan hedduu jiru kan jalaa miliqnee dabarre. Haalli sochiisaa baay'ee nama jibbisiisa gaarii hin turre. Ana qofa ture kan karaarra imalaatiin ture. Dhagaa qabataniin illee gama cinaacha kiyyaa natti darbanii jalaa miliqe jedhe. Wanni guyyaa kaleessaarraa kaaseetiniin godina Baaleetitti ta'aatiniin jirullee kanuma ta'uu dubbatu namni aanaa diinshoorraa waan naannoo isaatitti ta'e arge jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gabaase. Baaleen karaa guddaa Shaashamannee fi karaa Asallaatti geessuu irratti har'a tarkaanfiin garaagaraa illee fudhatamaa ture lagannaan gabaa akkuma itti jira. Geejjibni kun tarkaanfiin irratti fudhatamee karaa qeerrootiin wantoonni garaagaraa irratti fudhatamaa turanii achirraa ka'ee konkolaataan xaa'oo fe'ee karaa magaalaa Roobee deemu konkolaataan wal harkisuu kuntaala 430 qabatee deemu karaa Roobee deemu bakka ganda abba karaa jedhamutti kufee baay'ee miidhamee qabeenyi inni fe'ee deemullee akkuma jiru irraa barbadaa'ee jira. Itti dura ammoo ganama konkolaataan doolfiinii mata deddeebistu diishurraa karaa Roobee tarkaanfiin irratti fudhatamee sanillee akkatti caccabdeerti naannoo sanatti. Ariinaaniin kufe moo maal ta'e jennaan kufe? Goommaa isaa ka duraattuu dhoowee sababni isaa goommaan lachuu yeroo tokko dhoowee jennaan konkolaataan dhaabachuu dadhabee achirraa deemee kufe. An akka yaadutti waan garaagaraa bismaara garaagaraatti karaa irratti dhaabamaa ture haala teeknika garaagaraatiin bismaara karaa irratti dardaramee jira sababni kana konkolaataan kun kufee natti fakkaata kan yaadu. Dhimma godina Baalee aanaa diinshootitti ta'een wal qabatee akka deebii nuu kennaniif ajajaa waajjira poolisii aanichaa Inspektar Ashaagiree argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhimma kanarratti deebii kan nuu kennan bulchaan aanaa diinshoo obbo Abdulbaarii Ibraahim rakkoon mudate kan rakkoo teeknikaatiin dhufe malee ugguraa fi rakkoon nageenyaa tokkollee aanaa keessa hin jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru. Konkolaataan kufe tokko konkolaataa fe'aati. Konkolaatichi xaa'oo fe'ee gara Roobee deema. Abbakara irratti kufee ganda Abbakara jedhamu rakkoo teeknikaa wal qabatudha akka shufeerri nu kaasetti. Waan biraa rakkoo biraallee hin qabu galgala kufee gara sa'aatii 12 irratti. Wanni biraa konkolaataan kufee hin jiru garuu magaalaa keessatti guyyaa kaleessa doolfiinii fi motorri walitti bu'anii turanii magaalaa Diinshoo keessatti. Kun ammoo balaa tiraafikaati. Namoonni itti bu'an ammoo ijoollee lama ijoollee motora yaabbatanii deemanidha. Kan dura taa'u yeroo sana achumatti du'e. Kaan ammoo yeroodhaaf lubbuun keessa hin jira yeroo bira ga'amu. Isa hospitaala walitti ga'e innis boqotee jira. Lamaanuu du'aniiru. Dhalattoota ganda mi'ooti kun rakkoo balaa tiraafikaati malee rakkoo biraa of keessaa hin qabu. Gara ganamaa hoo konkolaataan tokko haaluma wal fakkaatuun ganama ijoolleen karaa irratti dhaabdee turteedhani. Soba kijiba homaan jiran namni kuffisee hin jiru rakkoon nageenyallee homaa wanni jiru hin jiru akka aanatti. Obbo Abdulbaarii fakkeenyaaf amma wanni adda baafanne konkolaataan kufe xaa'oo fe'eetiin ture kuni goommaan fuulduraa lameenuu dhoohuudha. Nuti kan qorannoo nuti qabnuuni qorannoo qaamni dhimmi ilaalus qorateeni konkolaataan erga kufee gommaan isaa kan bokka'e malee sana dura gommaan akka hin bokkaane jiraatan hawaasni naannoo san jirus qabatamaan kana nuu kaase wanni rakkoo balaa biraatiin ta'e tokkollee haala qabatama qorannoo keenyaan hin qabnu. Erga kufee bakka kufetti sababni gommaan itti dhohuu danda'u maaltu jira jettanii yaaddu? Sun rakkoo teeknikaa fe'aa waan qabuuf lafti isaa irraan gadeedha. Yeroo kaan iyyuu itti adda addaa konkolaataa wayita kufu gommaan isaan dho'a jechuudha. Rakkoon akkanaa kun itti qunnamu hin dho'a. Nooma rakkoon gommaan dho'ee jedhu kana osoo hin taane egaa konkolaataan kufee booda ulfaatina qabuun gommaan dura akkuma jirutti gara lagaa gasseene malee rakkoo teeknikaatiin waan ta'e malee rakkoo akkas miidhaan biraa irra gahee miti. Fakkeenyaaf gommaa konkolaataa mismaarri akka jiruu fi konkolaatichayyuu konkolaachisaan kan to'achuu dadhabee sababa gommaan dhoohee fi mismaaraan waraanamuu isaati immoo kan dubbatame. Lakkisanii hin argine mismaara hin garree wanni akkasiis hin jiru. Haala oolmaa guyyaa kaleessaatiin wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan gaafateetiin ture dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa qaamoleen farreen nagayaa yeroo arfaffaadhaaf lagannaa gabaa jedhaniitiin labsanillee
kan osoo itti hin milkaa'in hafan waan ta'eef rakkoon naannoo keenya keessatti mudate tokkollee hin jiru jechuudhaan deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u. Konkolaataa karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii. Garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessuu akka hin dandeenye qaamni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa caasni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan karaa kamiinuu sochii isaatti fufeeti kan inni jiru. Namoonni uggura geejjibaa kanneen waaman gama isaaniitiin kan kana godhaniif mootummaarraa gaafii hidhamtoota siyaasaa hiikuu rakkoo siyaasa biyyattii furuudhaa fi kanneen biroo waan qabnuuf karaa nagahaatiin qabsoo kana geggeessaa jirra jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Oromiyaatti nama hedduutti nama isaanii hidhame mana murtii akka gad lakkisan ajajullee poolisiin ammoo ba'uu dhowwuu jirti jedheetiin himachuu jira. Warra kanaan wabiin ba'uu dhowwan jedhan keessa tokko obbo Abdii Raggaasaati miseensa Shanee Gumii Abaa'ooti. Akka obbo Leesisaa obbo Gammachuu Raggaasaa jedhetti obbo Abdiin jishan caalaa hidhame. Wabiin gad lakkifamu jedhanillee poolisii iddite. Tan irratti hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mahammed illee ayyuu dubbifne Tsaayidaamtoon nu erge. Maatiif abukaatoon namoota naannoo Oromiyaa bakka adda addaaf magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii mana murtiitti deddeebi'aa turanii mirga wabii manni murtii eegeef poolisiin hojiirra oolchuu dide jechuudhaan komatan. Baatii adoolessaa kana keessa namoota hedduuf manni murtii mirga wabii eegee kan jiran maatiin kunneen erga kaffaltiin wabiidhaaf barbaachisu kaffalameen booda poolisiin Oromiyaa shakkamaa sana eegee fudhatee deema. Kun ammoo magaalota hedduu keessatti irra deddeebiidhaan mul'achaa jira jechuun komatan. Adda Do'ii Taakkalee obboleettii Adda Caaltuu Taakkaleeti. Adda Caaltuun ji'a tokkoon dura poolisii Finfinneetiin mana jireenyaa isaaniitii akka fudhataman kan himan mana murtiitti beellama 2 dhiyaatanii beellama 3ffaa irratti manni murtii mirga wabii kenneefii jechuun ta'e sanaan booda isaan mudate akkas jechuudhaan ibsaniiru. Gaafa marsaa 3ffaa immoo mirgi wabii shaa eegamu jedhanii mirgi wabii eegame. Mirgi wabii birrii 4,000 ture. 4,000 sana kaffalee yeroo nani waraqaa ishenitti hiikamtu fudhadhee soostanyaa deemu siin Oromiyaa poolisii immoo ofeef waajjiraa na jedhe. Eessammoo geessanina 6 kiiloo na jedhe. Waajjirri sun waajjira poolisii miti garuu achi iddoo sana jedhanii nutti himanii na naqee gaafan deemu as hidhamaan hin jiru kun kaambii waraanaati na jedhanii. Deebi'een achuma soostanyaa deebi'e. Informeeshinii sirriin taane naa kennisee hin deemennaan ishees deebisaniiru achitti. Wal argineessa si geessaninnaan waajjira PDO duraanii 6 kiiloo qophaa kana geessanitti baay'ee boosse. Akka adda do'iin jiranitti adda caaltuun daa'ima harma hootu kan umurii baatii 9 kan qabanii fi yeroo waajjira poolisii magaalaa Finfinnee jiranitti guyyaadhaan mucaa hoosisaa akka turan ibsuun amma erga poolisiin Oromiyaa fudhate daa'imaa fi haati wal arguu hin dandeenye jedhan. Manni murtii eeyyameera mucaa guyyaatti hoosisuu qabdi nyaata seeraan nyaachuu qabdi wanta mucaaf fayyadu. Miriindaallee waan akkasiillee gashuufii qabda jedhanii isaan ishee gargaaranii akkasitti galaafii turetti. Warri asii immoo argisiisuuyyuu na dhorkanii jiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa baatii 5f eessa buuteen isaanii dhibee turtii baatii 5tiin booda mana murtii godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Sulultaatti dhiyaatanii galmeen isaanii cufamee ture kan jedhan obboleessi isaanii obbo Gammachuu Raggaasaati. Nama 10 waliin dhiyeessanii turaniyyuu poolisiin qaama duraan himannaan kan duraanii ajjechaa shiina poolisii burraayyuu irratti raawwatee wal qabatee jedhanii sun ammaatti waan itti fidan illee hin jiru. Oromoo tursiisuu akka fedhan haala isaarraa odeeffachuu danda'eera. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboottis lakkoofsi namoota mirgi wabii mana murtiitiin eegamee fi poolisiin deebisee hidhuu baay'ee akka ta'etu ibsama. Adda Duulee Seedaa namoota kanneen keessaa isaan tokkodha. Hawweetan Darajjee intala Adda Duuleeti. Waa'ee mirga wabii harmee isheetiif manni murtii eeguu ilaalchisuudhaan akkas jetteetti. Mirga wabii gameefi ture mana murtiitti achi waraqaa fixnee waajjira poolisiitti fudhannee deemnu koronaa yaalamanii bahuun jedhanii achi erga guyyaa isaanii jedhan erga dhumee booddee immoo gaafannaan poolis koomishiniitu barbaada qorannaa biraa fi nuun jedhan
Garummoo uumayyuu isaan gaafachaa jiran jechuun gaaffii mana murtii hin dhiyeessine gaaffii biraas isaan gaafachaa jiranii. Nuunillee akka biiroo deemnee isaan gaafannu nuuf dhorkanii akka dhufnee nu bira jedhaniiti. Namoonni godinaalee Oromiyaa bakka adda addaatti mirga wabii mana murtiirraa argatanii poolisiin deebisee hidhu heddummachaa akka jirantu himama. Obbo Amaan Filee godina Booranaatti mirgi wabii erga eegamee fi poolisiidhaan dhorgamanii mana hidhaatti deebi'anii ji'a tokko ol ta'aniiru. Abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaaf naannoo Dr. Tokkummaa Dhaabaa yeroo baay'ee maamiltoonni isaanii erga mirgi wabii kabajameefiin booda poolisiin akka hin baane dhorkuun amaleeffatameera jechuun ibsaniiru. Inni fudhatus ani maaliif akkas godhamu naan galu namni qaamni tokko yeroo gadhiifi jedhamu qaama biraatti bilbilee akka fudhatamu kun baay'ee amaleeffatameera. Naannoo tokko keessatti illee aanaarraa aanaatti kun har'a miti ka jalqabee yeroo fakkeenyaaf Dassuu Duulaa irratti Amaan Filee irratti akkasuma Abdii Raggaasaa irratti illee akkasuma yakki yoo jiraate qabuun hin danda'ama. Yakki biraan yoo jiraate yakkitti shakkamoo jiraate qabuun hin danda'ama. Garuu yakkitti caaltuun shakkamtu aangoo mootummaa federaalaati. Shakkamtu shororkaan aangoo mootummaa federaalaati. Kan ilaaluu qabu mootummaa federaalaati. Oromiyaan sababa qabuu fi hin beekani. Sababa yakka mootummaan naannoo Oromiyaa ilaalu. Kun ishee qofaa miti. Lammeessaa Taakkalee an jedhamu amma hidhaa akka jiru akkasii. Namoota baay'eet akkasii yeroo federaalli gadhiisu Oromiyaan hin qabaa. Deebisee immoo Oromiyaa federaalaaf kennaa. Yeroo 2-3 nu qunnameera. Manneen murtii godinaa aanaa fi magaalaa akkasumas kan magaalaa Finfinnee dabalatee namoonni erga mirgi wabii eegameefiin booda poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii hidhaman heddummachaa jiru jechuun obbo Jibriil Mohaammed hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaa deebittaan kennaniiru. Namoonni himataman kun hedduun isaanii galmeen isaanii bakka adda addaatti kan gurmaa'etu jira. Yakki isaan raawwatan humna riphee lolaa socho'aa kan ta'an, kuuwwan geggeessaa kan ta'an, kuuwwan iddoo adda addaatti ergama fudhatanii kan deemanis gocha adda addaa raawwachaa turan bakkeen isaan itti bobba'an bakkeen inni itti qabame Naqamte ta'uu danda'a. Inni garuu Shaashamannee irratti kan dura kawaa balleessanii jiraata yookaan Ciroo irratti kawaa balleessanii jiraata. Kanaaf manni abbaa seeraa yeroo mirga wabii eeguuf kan galmee naannoo san jiru beeka malee kan bakka biraa jiru hin beeku. Poolisiin immoo galmee of harkaa qaba waan ta'eef qajeelfama mana murtii achiteetti jiru inni guutaa sirriidha dirqama isaa waan ta'eef isa booda immoo galmee biraa jiruuf immoo poolisiin gizee lama xaaruu waan irra hin jiraanneef namoota san fudhatee gara mana galmee inni qabuutitti deema. Kanatu waan dhiibbaa fakkiisee mul'isaa jira malee dhimmee waan biraa akka hin taanedha. Tole obbo Jibriil adeemsi kun walabummaa mana murtii irratti dhiibbaa hin qabu? Ani galmeen 10 yoo narra jiraate galmee manni murtii galmee 10 fi miti walaba kana baase mana murtii ani itti dhiyaate sun ka galmee isa bira jiru qofa kan inni walaba na baase. Ani immoo galmee 9 ka biraatiin barbaadama. Galmee 9 ka biraatiin yeroo barbaadame manni murtii ajaja kenneef poolisiin as jiru ganna dhiisa dirqama isaa waan ta'eef bahee jiraasiteedha. Manni walabummaa mana murtiitis eeggameera. Ani yakkamaa waan ta'eef immoo tuyyuu poolisiin akkuma nama kam yakkamaa kam hordofee qabu shakkamaa kam hordofee qabu immoo ani yeroo achii bahee booda poolisiin na fudhatee deemuu danda'a. Yookaan immoo osoo achiyyuu hin baane na fudhatee deemuu danda'a. Galmee 9 ka biraatti narra jira waan ta'eef qulqulluun bakka galmee saniititti deemee gaafatama. Amma kan walabummaa abbaa murtiitu ka jedhamu osoo poolisiin abbaa manni murtii ajajee poolisiin gadi hin dhiifnu jedhee hidhee walabummaan abbaa murtiitu qabee jira asirratti eenyunuu irratti duuluu qaba. Inni kunis jira amma fakkeenyaaf maqaadha yoo isin ibsu barbaadan akkasiis jira kan poolisiin gadi gadhiisuu didu. Kan akkasii poolisiin tasa wanni maalbaat haa qammaatitti wanni raawwatamee nu biratti ilaalamee hin jiru. Wanta akkasii yoo jiraate kanuma waliin itti duullee kennu sirreessinudha. Maatiif gorsitoonni seeraa